jireenya kee keessatti barumsa jechuun baratteetiin sadarkaa geettee yookiin immoo yuunivarsiitiiwwan garaa garaa irratti sadarkaa guddaa geettee barattee xumurtee akkasumas maastarsii PhD maal qabattee baadhattee ebaluun kun doktoraa, ebaluun kun profeesaraa, ebaluun kun immootu injiinaraa, ebaluun kun nama yuunivarsiitii meeqa baratee xumuree jedhamu barbaadda. Hayyee eega san taate barumsa ati baratte sun maaliif? Bu'aan inni siif fidaa jiru hoo maali? Hawaasa keetirraa mallaqa baastee humna kee gubdee yeroo kee gubdee barumsa san barattee xumurtee sadarkaa tokko gahuudhaaf qophiin ati goote sun maali? Hayyee barumsa barannee xumurree akka ebaluutti osoo baankiitti qacaramee, akka ebaluutti osoo bulchaa gandaa ta'ee, akka ebaluutti osoo profeesara akkanaa ta'ee, akka ebaluutti osoo beekamee yookiin immoo qaama namni tokko harka dha'uuf osoo ta'ee, akka ebaluutti beekamtii argadhee bulchaa pirezidaantii wantoota garaagaraa osoo ta'ee jedhuu dandeenya. Hayyee barumsa ati baratte suni diinagdee osoo ittiin guddise yookiin immoo ofii kootii jalqaba odoo ittiin of guddise jettee yaaddee beektaa? Kana jechuun mallaqa wanni jedhamu kun mallaqa harka keetiin wantoota garaagaraa gaafa qabeenya godhatte barbaaddu tajaajila taaksitiif ka oolu konkolaataa bittee barbaaddu mootu manneen jireenyaa mimmiidhagoo ijaartee barbaaddu mootu yuunivarsiitii itti barattu kanaayyuu ijaartee leegaalis ati mootummaas ta'ii mootummaa qaama mootummaatiin alallee taatee dhuunfaa keetitti gamoolee garaagaraa ijaartee hojiilee garaagaraa ittiin ka hojjettu jechuudha. Kanaaf barumsa ati baratte mallaqa siin fidu taanaan hayyee maal godhuu baratte? Kun gaafii koo isa guddaadha jechuudha. Har'a kan argamnu fuulduree yuunivarsiitii Adaamaa yookiin immoo Astuutti argamna jechuudha. Astuun baay'ee miidhagaa, baay'ee namatti tola. Seensa Astuu gubbatti haala kanaan yeroo viidiyoo isin waraabu gammachuu guddaan natti dhagama. Maaliif jennaani yuunivarsiitiin kun yuunivarsiitii namoonni hedduun keessaa bahan, namoonni hedduun as keessaa bahanii har'a sadarkaa addaa irra yookiin sadarkaa guddaa irra jiran jechuudha. Haa ta'uuti ati yuunivarsiitii tokko barachuu keetti gaaffuun ala kaayyoon ati jiraattu yoo jiraate baay'ee gammadaadha jechuudha. Mee seenaa gabaabduu takka isinii gurbaan tokko barataa kutaa jahaa ture. Hiriyyaan isaa kutaa jaharraa barumsa yeroo itti fufu inni immoo barumsa itti dhiiseetiin biraa ba'e. Erga ba'ee booda hojiilee garaagaraa irratti biiziif godhee hojiilee garaagaraa irratti of qabee sana booda sadarkaa hin beekamneen mallaqoottan hedduu daldalaa ajaa'ibaa ta'een mallaqoottan hedduu fidee gaafkaanii gamoolee hedduu ijaaree dhaabbatoottan gurguddaa industiriiwwan hedduu abbaa kaampaanii hedduu ta'e. Gurbaan inni biraa hafi sun baratee xumuree biyyaa ormaa deemee maastarsiidhaan sadarkaa guddaa irratti nama ajaa'ibaa manaajara jabaa ta'e gaafa dhufu immoo deebi'ee gurbaadhuma kutaa jaatti dhiisee biraa deemee san biratti qacaramuudhaan mindaa isa jedhamu san yookiin immoo isa siddamar waz ekkuliyoonaal damoos jedhuun san kaffalamuu fi eegalee jechuudha. Kan silaa baratee sadarkaa guddaa ga'e sun deebi'ee dhufee dhaabbata isaa san isaa sochoosuudhaan hin baratinaa miti. Barachuun dhaabbata keetis boruu akka sochoostus si qarqaara jechuudha. Haa ta'u garuu mallayni humni inni qabu humna ati baratte sanii oli jechuudha. Mallayni humni inni qabu humna barumsa keetiitii ol qaba. Akkamitti jennaan atiin barattee silaa beekumsi kee ol fagoo deebitee gaafa qacaramaa nama sanii taatu namichi sun immootu si qacaree barumsa hin qabu akka kee dandeettii hin qabu hojii isaa garuu sitti sochoosaaf jechuudha. Kanaaf obboleen tiyya qaalii kabajamu jaalatamu yeroo dhuma kamuu barumsa keessan irratti xiyyeeffannaa guddaa godhaa. Yeroo barumsa barattan garuu barumsa baradhee akka ebaluu ta'a osoo hin ta'in barumsa baradhee paayileetii barumsa baradhee injiinara doktora profeesara ta'a osoo hin ta'in barumsi kan koo kun diinagdeedhaan ikoonomiidhaan biyya koo jijjiiruu danda'a yoo hin ta'in sababni an barumsa baradhuuf maali jedhii of gaafadhu tuni yaada kiyya guyyaa har'aa jechuudha. Kennaa guyyaa har'aa kana fayyadama. Harbour miidiyaa irraa Kaliil ture. Horaa bulaa deebanaa. Barnoota yoo barbaaddan sadarkaalee gurguddaa akkanaatti kun yuunivarsiitii saayinsii fi teeknooloojii Adaamaa kanatti dhuftanii barachuu ni dandeessu jechuudha. Akka tasaa ta'ee yuunivarsiitii kana yeroo baay'eedhaaf beeka jechuudha. Garuu yuunivarsiitii kana yeroo baay'eedhaaf beekuu karra isaa irra dabru gurbatuyyuu yuunivarsiitii seentee beektaa jennaani yoo xiqqaate waggaa 20 ol achi keessatti dabarsee jedha. Gaafa xumura irratti gaafatamu yuunivarsiitii keessatti umriin inni dabarse umrii barnootaa osoo hin ta'in umrii ijaarsaatiin dabarse ture jechuudha. Horaa bulaa deebanaa.